Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Buddussee TV. Buddussee deebisneerra. Buddusseen deebi'eera. Buddussee TV'n qilleensa irratti deebi'eera. Waaqayyo nu gargaaree ayyaana nuuf baay'isee jiraanne egaa yeroo dheeraa booddee Buddussee TV qilleensa irratti deebisnee jirra. Akkam jirtu nagaa isin gaafachuun irraanfanne irra deebiinee nagaa isin gaafanna. An gammachiisuun mataa Booranaati. Kanaan dura egaa Buddussee TV jennee sagantaa tokko jalqabnee turre sababa garaagaraatiin immoo haala adda addaatiin immoo addaan nu jalaa citee ture. Kana booddee garuu yoo waaqayyo nu gargaare ayyaana nu baay'isee mata duree jajjaboo dubbiiwwan jajjaboo irratti beekumsa muuxannoo akkasumas immoo dandeettii tajaajila eenyummaa namaa waan baay'eerraa budduqsinee isinii dhiyeessuudhaa fi deebinee dhufnee jirra jechuudha. Isa sana gochuu keenya dura garuu mee waa'ee buddussee wantoota tokko tokko isinii kaafna. Buddusseen maali? Maaliif buddussee jenne? Akkuma kana immoo namoonni baay'een na dhaggeeffattu fageenya irratti na beektu malee eenyu akkan ta'e maal akkan ta'e maal akkan baradhe waan beektan hin qabdanii waa'ee koos waa yartuu isinitti hima. Inni kan biraan guyyaa irraa isinii wajjiniin haasa'u immoo mee buddussee jennee erga deebinee dhufneeti kana booddee maal hojjenna namoota akkamii immoo barbaadna seedu qabxiiwwan tokko tokko isinii kaafneetu yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin isin arguuf immoo isin beellamnaa jechuudha. Egaan jechi buddussee jedhu jecha afaan Oromooti. Keessattuu immoo namoonni baay'een jecha kana hin beeku. Buddusseen iddoo tokko tokkotti kan ittiin bishaan budduqfatanidha. Waan akka kanaa jechuudha. Bifa garaagaraa qabaachuu danda'a. Qabiyyee yookaan saayizii garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu wanti ittiin bishaan budduqfatan yookaan immoo meeshaa tokko keessaatii dhangala'aa wayii budduqsanii bakka kan biraatti naqan budduqsee jedhama. Namoonni akka kanatti beeku. Iddoo tokko tokkotti immoo kan ittiin biddeen naannessan sanaa buddusseedha jedhanii kanneen waamanis jiru. Ani garuu jecha kana beekumsa namaa, muuxannoo namaa, dandeettii namaa akkuma kanas immoo shaakala jireenyaa namaa isa gaarii wanta bareedaadha jedhamu namni tokko bara jireenya isaa jiraate yookaan immoo yeroo dheeraa hojjetee argate sana fuudhee irraa budduqsee namootaaf dhiyeessuu fi jechi tokko jira. Qicuu jedhama yookaan immoo coobsuu waanuma akka kanaati malee yeroo gabaabaa kana keessatti daqiiqaa 45 sa'aatii tokko sanaa ol keessatti daqiiqaa 30 keessatti jireenya nama tokko beekumsa nama tokko qoodanii hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha garuu irrumaa budduqsinee beekumsa biyya lafaa kana wantoota garaagaraa kana isiniif dhiyeessinaaf jecha kana jaalladheetan budduqsee jedhee moggaase. Irra caalaa immoo sababan itti jecha kana jaalladheef jechuun sababa lamaan isinitti hima. Ni dura macaafa qulqulluu keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 11 yoo dubbiftanii macaafa qulqulluu keenya irraati akkasidha. Dubartittiin jedha. Dubartittiin kana irratti yaa gooftaa otoo waan ittiin budduqfattu hin qabdu boolli bishaanichaa immoo gad fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree ittiin jetteedha. Jechi kuni jechuma dura ture ta'uusaa yeroo dheeraa ture ta'uusaa budduqsee jechuun kan ittiin waa budduqfatan bishaan budduqfatan ta'uusaa inni kun naa mirkaneessaa jechuudha. Akkuma seenaa sana beektan dubartittiin kuni gooftaa Yesuus Kiristoosii waan ittiin budduqfattu hin qabdu jette. Gadi siqee immoo innumtiyyuu ani bishaan jireenyaati ofii kootii jedheetti hime. Bishaan jireenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin macaafa qulqulluu irraatii seenaa garaagaraa irraatii bakka beeknu irraatii egaa akkasiin bartaniif akkasiin hubattanii fi budduqsinee isinii dhiyeessuuf hin yaallaa jechuudha. Inni kan biraan akka carraa ta'ee hojii tokko hojjechuudhaa fi waajjira wayii deemeetanii walii galee hojii sana hojjedhee yeroon deebisee geessu namoonni baay'een beektu filaashii waan jedhamu. Filaashii waan jedhamu irrattan faayila sana fuudhee geesse. Filaashii sana immoo yeroon bituu maqaa isaa moggaaseera. Maqaa mataa isaa yeroo fudhatee dhufu qaba filaashiin ani garuu deebisee rineem godhee maqaa kan biraa kenneef budduqsee dheetan moggaase. Sana booddee faayila sana harkaa fuudhanii ilaaluudhaa fi koompitara kan biraa irratti kaa'anii yeroo isaan maal jedha maqaan filaashii keetiin buddussee jedhaan jedheen. Jecha buddussee jedhu sana jaallatanii baay'ee ibsanii maaliif akkas jetteennan koompitara na bira jirurraan ittiin buddussee isin bira fidee. Isinis kunoo irraatii fudhachaa jirtu qe'achaa jirtu. Kanaafan budduqsee iddoo tokko iddoo biraatti waa ittiin geessuufi malee waan kan biraa miti hin jedheen. Waltajjiin kun walumaa galatti irra deddeebi'ee akkan isinitti himaa jiru beekumsa namootaa, dandeettii namootaa, ogummaa namoonni qaban yookaan immoo shaakala isaan qaban waan isaan bara isaanii keessatti hojjetan wanta addaa waan isin fayyadu mata dureewwan adda addaa irratti xiyyeeffannoo adda addaa irratti jireenya dhuunfaarraas waliigalarraas hawaasummaarraas kan nuti budduqsinee isiniif dhiyeessinu jechuudha.
Kanaaf kana booddee budduksee jaallattanii akkasiin hordoftan abdii guddaan qaba. Buddussee kan hin jenneef mata duree hiika kan biraan qabu isuma kana. Waan beeknu waan dandeenyu waan hubanne muuxannoo keenyarraa kan namootarraa buddukseenee isinii dhiyeesseera. Inni kan biraan ati eenyu yoonaan jettan an gammachiisuu mataa Booranaan jedhama. Yeroo hundumaa akkan sagantaa ergan hojjedhee fite yookaan yeroon jalqabu of ibsu jechuudha. Ani dachee Oromiyaa keessattan dhaladhee guddadhee waldaa kiristaanaa keessattan guddadhee barnoota immoo akkuma nama sakkaaniyaanis digirii jalqabaan baradhee digirii jalqabaatiin immoo barumsa fiilmii inda miidiyaa jedhamuun baradhee barnoota fiilmii inda miidiyaa jedhamu kana keessatti immoo ogummaan joornaalizimii jira, piroodakshinii jira. Isuma kanaanis immoo waajjiraalee adda addaa dhaabbilee adda addaan ammatti aansee isiniif ibsu keessatti gara waggaa 10 olii hojii garaagaraa keessatti muuxannoo qabaa jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatii fi waajjiraalee yookaan dhaabbilee ani keessatti qacaramee hojii dhuunfaa namoota adda addaa wajjin ergan hojjechaa ture booddee kanan keessatti qacarame dhaabbata televezyiinii mo'aati. Dhaabbata televezyiinii mo'aa keessatti baay'een keessan akkana beektan tarii iskiriinii irratti namoonni na beektan jirtu. Sanaan dura garuu hojii teekniikii sagantoota qindeessuu gartuuwwan garaagaraa hoogganuu akkuma kana immoo kutaa tamsaasaatti itti gaafatamaa ta'e hojjechuu gara booddeetti immoo televezyiinii mo'aa keessa yeroon ture bilisaan tunaan kaffalamin namoota adda addaa waamee dirree wangeelaalatti akkasumas immoo mo'aa TV show jedhee sagantaa tokko irratti dubbii jajjabaa namoota adda addaa wajjin utuun haasa'uu na beektu. Kallattiidhumaan egaa televezyiinii mo'aati ergan ba'e immoo televezyiinii Maarsiil TV baay'een keessan beektu tajaajilaa Yoonaataan Akliiluu isaa wajjin immoo gara waggaa 2 tajaajilee sanaa booddee immoo namoota kana wajjin yeroo gargaaraan yookaan wanti biraa ta'u garuu rakkoon uumamee dhibeen biraa uumamee ta'uu hin taane nagaadhumaan guddina barbaacha yookaan immoo wanta fooyya'u barbaachan deemaa ture malee wanti kan biraan ture. Sanaa booddee immoo egaa dhaabbata DSTV jedhamu baay'een keessan beektu tarii garuu irra jireessi namaa kubbaadhaan beeka malee akka isaan hojii biraa hojjetan hin beeku. Maaddii Abool sagantaa jedhamu irratti qophii olmaa koo jedhu gara ji'a 8 ji'a amma kana waan ta'u hojjenneerra namoonni baay'een ammayyuu sagantaan sun darbee deddeebi'aa ture waan ta'eef achirratti ilna laalaa na daawwachaa turtanii. Isa kanaan alattis sagantoota sana keessaa hammi murtaa'e immoo dhiyeenya kana YouTube chaanaalii olmaa koo jedhu irratti gadhiifamanii baay'een keessan akka daawwachaa turtan isa kanas quba qaba waa'ee koo isinitti himuun barbaada. Isa kanaan alatti gaa dhaabbilee garaagaraa keessa seenee immoo hojii kominikeeshinii hojiiwwan gargaarsa garaagaraa hojiiwwan bulchiinsaa garaagaraa hojjechaan ture. Kanarraa kan hafe immoo akka dhuunfaatti dhaabbata garaagaraa wajjin iskiriptii dookumantarii barreessuu, dookumantariiwwan adda addaa hojjechuu, beeksisoota garaagaraa hojjechuu, dhimmootuma miidiyaa keessa jiran, piroodakshinii keessa jiran, aartii keessa jiran keessatti hirmaachaan jiraachaa har'a ga'e jechuudha. Eenyuunaan jettan amma kana waa'ee koommoo bartaniitu jedhee yaada. Amma immoo gaa Waaqayyo na gargaaree hiriyoota koo murtaa'anii wajjin ta'ee dhaabbata Buddussee Maltiimiidiyaa jedhu kana hundeessine yoo Waaqayyo nu gargaare ayyaanni isaa nu baay'ate ofii keenya of dandeenye hojii piroodakshinii garaagaraa hojjechuudhaaf hojiiwwan dookumantarii ta'uu danda'a, walga'iiwwan garaagaraa waraabuu ta'uu danda'a. Akkuma kana immoo waltajjii hundeessine dubbii jajjabaa saba keenya ilaalu, waldaa kiristaanaa ilaalu, waa'ee mana Waaqayyoo ilaalu, tajaajiltoota faarfattoota, lallabdoota, paastaroota, luboota ta'uu danda'a. Kanneen kana wajjin wal qabatee wajjin immoo hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf qophoofne akkam jirtu deebinee dhufneerraa isiniin jechaa jirra gaa daawwattoota keenya. Qophii kana hin jaallatu jedhee tana mana har'as. Mee eenyu wajjin hojjettu yoo jettan namoota garaagaraa beekumsi jiramtii dandeettiin garaagaraa bira jiru. Garuu immoo iddootti dubbatan dhaban, waltajjii irratti dubbatan dhaban yoo isaan nu qunnaman dhugaa isaan bira jiru yoo hubanne, beekumsa isaan bira jiru yoo hubanne, dandeettii isaanii akka isaan hawaasa kanatti baasanii fi waltajjiin kun isaaniif mijate inni jalqaba. Kanaaf isaan kun akka isaan nu qunnaman, akka isaan nu wajjin hojjetan hin affeerra. Namoota nu wajjin hojjechuu barbaannu. Inni kan biraan baay'ee siiriyeeslii kan nurratti hojjechuu barbaannu namoonni baay'een Waaqayyo oolmaa ooleeraaf ana dabalatee hunduma keessan jechuudha. Oolmaa ooluu jechuun dhukkubsatee fayyiseera, rakkatee gargaarameera, dhabee argateera. Isa kaaniif Waaqayyo gaa'ela ijaaree, isa kaaniif hojii kenne, isa kaaniif balaa garaagaraa oolchee, isa kaan hidhaarraa hiikee, rakkina keessaa galchee Waaqayyo oolmaa nurraa qaba. Keessumaa namoonni dhukkuba garaagaraa irraa fayyitan Waaqayyo gargaaree isin fayyisee namoota baay'eetu jiru. Garuu namni kun baay'een isaa dhugaa hin baane. Fayyee magalee rafe. Garuu dhuga boomsi nama baay'ee immoo nama fayyisa ture. Dhuga boomsi waa'ee Waaqayyoo wanta namaa godhe dhugaa ba'uun nama fayyisa ture.
waggoota darbanitti umurii koo keessatti waldaa kiristaanaa keessatti kan guddadhetti waan hin beeku dur namoonni sanbata ganama achi ba'anii waldaa fuulduratti dhugaa ba'u turani dabareen qabamee fi tajaajiltoonni isaan dhaggeeffatanii yookaan immoo sagantaa fayyinaa irratti dhiyaataniitu dhugaa ba'u turani. Har'a garuu isa sana warra televizyiinii qaban duwwaa biratti argina. Namoota televizyiinii qabaniif karaa sana tajaajila isaanii dabarsan duwwaa biratti argina. Kanarraa kan hafe namoonni televizyiinii hin arganne hoo waaqayyotu nun fayyisne. Waaqayyotu nun gargaarre. Rakkina keessaa nun gashine. Wanta dhugaa baanu hin qabnu. Balaa baay'ee waaqayyo nun oolchine. Kotta waltajjiin kun isiniif qophaa'ee gatii ta'ee fi asirratti dhuftanii dhugaa ba'uu dandeessu. Inni kan biraan waaqayyo nu gargaare buddusseedhaan kan isinii dhiyeessinu seenaa namoota waaqayyoo namoota beekamanii namoota tajaajilanii garuu seenaan isaaniitu hin dubbatamiin darbanii yookaan immoo tuma lubbuudhaan jiranii seenaa isaanii baay'ee barbaachisaadha barsiisaadha kan jennu gabaabsinee daqiiqaa 10-15 keessatti isiniif dhiyeessina. Inni kan biraan beekumsa muuxannoo dandeettii qabnu kana namootaaf qooduu barbaadna. Namoonni gara miidiyaatti dhufuu barbaadan hojii koo ayyaana waaqayyoo naa kenne tajaajila koo karaa miidiyaan dhiyeessuu barbaada jettan muuxannoo qabnu dandeettii qabnu isiniif qooduu barbaadna. Isin barsiisuu barbaadna gatii ta'ee fi isinii wajjinis hojjechuu barbaadna. Kanaaf dhuguma waamicha warri qabdan. Dhuguma hojii kana nan hojjedha warri jettan namni baay'een bilbiluu danda'a. Dhaggeeffannee calallee wajjin haasofnee gara dhugaa kanaatti isin waamnaa jechuudha. Inni kan biraan waltajjii kanarratti affeerruuf eessa jirtu isiniin jennu namoonni barsiisii wangeelaa isin harka jiru. Namoonni ergaan dhalootaa isin harka jiru. Namoonni ergaan waaqayyoo isin harka jiru. Garuu lafatti dubbattan abdan. Waldaa kiristaanaa keessatti dubbattanii garuu namni baay'een immoo dhaga'uu qaba jettanii kanneen yaaddan. Kana duwwaa otoo hin taane dhuga ba'umsa kan qabdan ergaan keessan sirrii ta'uusaa. Waamichi waaqayyo isinirraa qabe gaarii ta'uusaa dhuga ba'umsa kan qabdan. Miti sirrii miti yoo jedhamtan kan hin dheekkamne. Dhugaadha yoo ta'e immoo akka inni gadi ba'uuf isin gargaaruu barbaanna. Lallaba daqiiqaa 20-25tiin ergaa koo dabarfachuu nan danda'a nan barbaada kanneen jettaniifis balballi keenya banaadha. Egaa baay'ee kan isin dhibu yeroon kun yeroo dijitaalaati. Hundumti keessan akkuma beektan bilbila keenya irraa hundumti keenya teenyee bilbila keenyaan waan baay'ee cheekaawut gochaa oolla. Inni kaan tiktaakirra, inni kaan feesbuukirra, inni kaan yuutuubirra, inni kaan feesbuukirra maalan isiniin jedha. Inni kaan inistaagiraamiidha, tiwutarii jedha, eeksii jedha. Isinitti himuu hin danda'u. Hundumtuu toora isaatiin kallattii isaatiin namni galee irra televizyiinii isaa banee ilaalu nama yaraadha. Inni kaan reediyoo bana odeeffannoon hundumtuu yeroodhaa yerootti wayitawaansa harka keenyarra jira. Isa kanatti fayyadamnee mootummaa waaqayyoo waa'ee Yesuus Kiristoos qilleensa kana akka inni qabatu akka wanti hundumtuu Iyyasuus jedhu goona yoo jettan nu wajjin hojjechuu dandeessu. Kanaan achi immoo isuma namni kaan hojjetee itti fayyadamnaa jechuudha. Seenaa baraasa jalqabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 gaafa dubbisnu ijoolleen Qooraahi bara beeku turaniidha. Bara kana beekna taanaan itti fayyadamuun filannoo otoo hin taane dirqamadha. Inni kan biraan egaa har'a itti yaadeedhuma gatiin haasa'uu barbaadeefanii yookaan immoo baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaadeefanii wantootan kaasuu qabu babarreeffadhee dhufa. Egaa wanti kan biraa akkasiin hubattan ani barbaadu yeroon kun akkasidhaa jedhu namoonni beektonni tokko yookaan immoo xiinxaltoonni tokko. Namoonni amma yaaduu dhiisaniiru, xiinxaluu dhiisaniiru. Taa'anii yeroo fudhatanii kana yaadeetan akkas godha. Inni kun akkas ta'a jechuu dhiisaniiru. Maal malee? Intarneetiin maal jedha? AI maal jedha? Googling maal jedha? YouTubeirra waa'ee kana maaltu jira? Jedhanii dhaqanii isa namni kan biraa yaade isa namni kan biraan xiinxalee barreesse fuudhanii itti fayyadamuu malee addunyaa kan biraa irratti wanta ta'e achi as fidanii madagsuu malee ofii kootii kana yaadee xiinxaleen kana godha jechuun badaa hafeeraa jedhu. Hammam dhugaa akka ta'e ofii keessan qoraatii ilaala. Dhuguma wanta tokko gochuu yoo barbaaddan tarkaanfii tokko fudhachuu yoo barbaaddan dhaqxanii googilii marra barbaaddu yuutuubii ma gaafattumoo ofii keessanii teessanii yaaddanii kun faladhattanii tarkaanfii fudhattu laata. Moo bilbiltanii nama gaafattu laata. Yeroo nuti teenyee yaannee hojii waaqayyoo hojjechuu qabnu yoo jiraate ammadha. Teknooloojiidhuma amma hin barbaanne jennu kanarrallee oduu waa'ee waaqayyoo haasa'u mata duree waa'ee Yesuus Kiristoos haasa'u kaa'uudhaaf inaaffaa qabdu yoo ta'e welcome isiniin jenna. Egaa kana hojjechuu barbaanna buddussee irratti isinii wajjin mata dureewwan garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarra tiiktaakirra yuutuubiirra feesbuukirra teelegiraamiirra kaa'uu barbaanna. Isa kanaaf immoo
kottaa isiniin jennee isin affeeraa jirra. Kanumaan wal qabatee namoonni isinii wajjin hojjenna. Nuun tajaajila qabnaa, oomisha qabnaa. Manni keenya mana nyaataati. Tajaajila jechuun isa kana mana nagadaati. Isa kana akka nu beeksiftan barbaannaa. Oomishaalee garaagaraa qabnaa. Piroodakshinii garaagaraa qabnaa. Nu beeksisaa kottaa nu ilaalaa jettu yoo ta'e isa kanaafis nuun qophiidha. Dursitanii nu bilbilu beeksisa keessan oomisha keessan nutti agarsiisuu duwwaan gahaadha. Dhufnee isinii wajjin hojjechuudhaaf fedha guddaa qabna. Lakkiyaan akkasumatti isin tumsuu barbaada. Isin gargaaruun barbaada. Isin jajjabeessuun barbaada yoo jettanis immoo lakkoofsi bilbilaa keenyas asirra jira. Nu qunnamaati waan dandeessaniin nu gargaara. Dhugaa dubbachuudhaaf mana kana keessa meeshaalee hamma dandeenyu qabna. Kanarraa kan hafe wanti baay'een immoo nutti hir'ata. Namoota nu wajjin hojjetan qacaruu barbaanna. Meeshaalee teeknooloojii ammayyaa irra ga'e kaameeraa garaagaraa qabaachuu barbaanna. Kompiitara gaarii qabaachuu barbaanna. Ammaaf wanta ittiin hojii jalqabu wantoota yartuu qabna. Daraa keessan kallattii dandeessaniin yaadaan farankaa keessaniin nu tumsu nu bira dhaabachuuf adaraa isiniin jenna. Egaa dhumarratti hammuma kana akka as geenyu hojiima kana fakkaatu akka hojjennu dandeenyeera dhufneera deebineera buddusseen dhufteetti jennee akka itti as baanuuf immoo qaamonni nu tumsan namoota baay'eedha. Inni dura Waaqayyoodha. Mul'ati kun akka nu keessa jiraatu yeroo hundumaa waa'ee kana akka yaadnu akka nu gargaaru sagalee abdii nuu kennuudhaan dhugaadha dhimmoota nuun itti deemne hundumaatti wal qixxeessuudhaan kan nu gargaare Waaqayyoodha. Har'as kan nu gargaaru, boris kan nu gargaaru, yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti bakka olaanaa kan qabu Waaqayyoodha. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Isaaf galanni guddaan haa ta'u, baay'ee Waaqayyootiin gammadaa, baay'ee Waaqayyoon galateeffadhaa. Hiriyoonni gosa akkasuma isin kanneen karaa kana argaa jirtanis Waaqayyoof galanni haa ta'u jedhaatii comment section irratti nu barreessa. Nu galateeffadhaa Waaqayyoon. Bakka jirtan hundumaatti ni nagaa nuu kenne nu jiraachise Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sababatti Waaqayyoon galateeffannu baay'ee qabna. Nagaaf fayyaan nuuf kenne isa guddaadha. Eebbifama. Inni kan biraa namoota mul'ata kanan qaba yaada kanan qaba gaafan jedhuun haalota garaagaraatiin humna qabaniin hamma danda'an na bira dhaabatan. Baay'ee naaf garuu yaaduma koo warra na tumsan, warra na gargaaran, waan qaban irraa immoo warra naaf qoodan hunduma isaanii asirratti maqaa dha'uun ulfaata. Galatooma eebbifamaa jechuun hin barbaada. Inni kan biraa dhugaadha yeroo hundumaa akkasin beektan kanan barbaadu. Haadha warraa koo baay'een galateeffachuu ni barbaada. Sababiin isaa mul'ati kun ergana keessa jiraateeti beektee hubattee hin dandeessa beekteettee hiriyoota koo naa wajjin hojjetanis ofii isheetiis haala dandeessuun hundumaan na tumsite hojiin kun akka milkaa'uuf gumaacha ishee guddaadha gatii ta'eef ishee naa galateeffadha. Dhumarratti isinii nan galateeffadha daawwattoota keenya baay'ee galatooma. Jaallattanii waan nu daawwattaniif, waan komentii nu gootaniif, yaada keessan waan nu qoodaniif, bilbiltanii waan nu jajjabeessitaniif, keessattuu namoonni baay'een eessatti baddee maaliif dhiiftee hojiin kun gaariidha jettanii kanneen na gaafachaa turtan hunduma keessan guddaan isin galateeffadha. Egaa Buddussee TV subscribe godhaa, yaada kana namootaaf share godhaa. Yoo Waaqayyo nu gargaare yeroo gabaabaa keessatti keessummoota dinqii qabannee gara keessanitti isiniif dhiyaanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. An gammachiisummaa mataa Booranaan ture ogeeyyii kaameeraa naa wajjin jiranii wajjin ta'e Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaadhaan tura.